السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو ilmaan oromoo kan kaabaa kan kibbaa kan dhihaa fi bahaas bakka jirtan maratti nageenyi koo qilleensarraan isin haa qabu jecha barnoota keenya kan karatti dhaabnee paartii itti aanu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Theory of demand and supply eegallee chapter 2 irraa theory of demand xumurree jirra. Arra theory of supply eegallaa barnoota wajjin turtii gaarii isiniin jecha. Ani abdiidha Abdurriitich miidiyaarraa barnoota adda addaa teknoolojii barnoota dinagdee Itoophiyaa keessaatiin wal qabatee barnoota garaagaraa asirratti dabarsuun kan beekamu Abdurriitich miidiyaadha. Abdurriitich miidiyaa wajjin turtii gaarii isiniin jecha. Warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan like share subscribe comment gootanii akka Abdurrii jajjabeessitan chaanaala oromootii chaanaala haaraa waan ta'eef like share subscribe comment godhuu hin dagatinaa. Hiriyoottan keessan kan wajjin barattan iddoo garaagaraa kan jiranis waliif qooda akkana jedhaa itti YouTube irratti search barreessaa maqaa Abdurrii jedhu barreessaa achirratti barnoota akkanaa akka qoodataniif itti himaa waliif qooda isiniin jecha barnoota keessanii wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Barnoota waliin turtii gaarii. Demand theory of demand barannee turre har'a ammoo maali theory of supply theory of what supply theory of supply ni eegallaa jechuudha. Theory of supply jechuun maali dhiheessa jechuudha. Dimaandiin fedhii warra waan san bitachuuf barbaadu yookaanis barbaadota yookaanis fedhii waan san barbaadan waan barbaadan argachuu warreen fedhii saniif sababa ta'an yookaanis fedhii san akka dhiyeessan godhan maali supply yoon jiraanne dimaandii waan takka waan fidu hanqabu waan supply'n dhiyeesse dimaandiin maal godha ni fudhata jechuudha. Dimaandiif supply'n kanaaf dirqama waliin deemu jechuudha asirratti. Dimaandiin supply'n waliin deemu asirratti. Dimaandiin barbaadaadha magaalaa takka namni takka waan takka irraa bitachuuf ni barbaada. Amma shaqata wayii takka bitachuuf fakkeenyaaf huccuu bitachuuf Taayiwaan huccuu deemta. Taayiwaan huccuu sun yoon jirre ati barbaadaadha. Taayiwaan san dhiyeessa yookaan supply kayyannuuni yoo inni sun hin jiraanne maal bitatta magaalaa sanuu hin deemtu barbaaduuf hin deemu. Kanaaf demand and supply'n maali waliin deemaa jechuudha. Adda bahuu hin danda'u jechuudha asirratti. Adda bahuu hin danda'u. Kanaaf supply theory of supply'nis kanaaf isaa waliin dhufe jechuudha. Market wall buyer of product buyer of product constitute the demand side of the market. Seller once and mal gurguruuf jechuudha. Product makeup once and dhiyeessa jechuun oomisha inni dhiyeessa. Pick up what the supply side of market. Supply may be defined gizee goonu jechuudha. Supply'n kun maali as akkuma kaanii iskeejii qaba. Stage an equation qaba or what curve that show akkuma isa kaaniitti curve qaba various amount of the product oomisha isaa kan garaagaraa irratti jechuudha. That producer firm willing and able to produce and what make available for sale in what market over specified time period at given price and given price cities purpose yookaan purpose kajennuun jechuun kun maali holding other what holding other factor constant the quantity supply of good or service waan barbaadan san eessa argachuu tajaajiloota sanirra argachuuf jechuudha. In amount offered for what sell itti gurgurachuuf at given price exchange wal godhaa wal jijjiiraa jechuudha. Haala kanaan maali wal jijjiiraa kana jechuun amma maal jechuudha sirri dhageeffadhu. Maali kana jechuun fakkeenyaaf amma gabaa takka keessatti jechuudha warra bittoonni oomisha tokko fakkeenyaaf gama fedhii isaanii gabaa kanaan jechuun uumuu yoo ta'u ati dimaandiin kun fedhii kana barbaadachuuf karaa isaatti deemta karaa gabaatti gabayaan san supply warreen achirraa dhiyeessan yookaan abbootiin qabeenyaa firmiin achirra jiran san maali kan waan san sii dhiyeessan ati barbaaduudhaaf waan san bittee deebite yeroo kana
yoo fedhe haala gabaa irratti yoo fakkeenyaaf inflation deflation jiraachuu baate gatiin sun gatii nagaa kataatu taate ati waan san dheeytee karaa nagaatiin guureen service tajaajila barbaadu inni supply product yookaan produce sanirraa maal goota ni fudhatta jechuudha. Inni ati isarraa fudhattee fedhii kee itti guuttatu suni ati fedhii barbaadaadha. Barbaadaan sayyoon jiraanne supplying san dhiyeessus namni dhufee isarraa fudhatu waan hin jiru jechuudha. Kanaaf jedhee lamaan waliin deemaa asirratti firmi willing kanaaf jechuudha fedhii abbootii qabeenyaa san firmi willing and able to produce fedhii barbaadan hamma barbaadan sanitti abbootii qabeenyaa sanirraa fudhatanii abbootii qabeenyaa san gammachiisanii ififillee gammadanii deemuu jechuudha. Wanni kun asirratti jechuudha. Waan lama kan waliin deemu fakkeenyaaf current petrol jennee yeroo dabre diimaan makana keessatti barannee turre. Makiinaa fi benziila. Jarri kun adda bahuu hin danda'u yeroo maraa current petroolii. Kaariinis fakkeenyaaf ni jira. Kaariin osoo gaazan dhuunfee deemuu hin danda'u. Kanaafuu wanti kun maali? Komplementari kun yookaanis wanna jalatti ilaalleensa ni yaadadha garuu akkanatti jechuudha. Wanni kun waan waliin malee diimaandii fi sapilaayinis waliin malee deemuu hin danda'u jechuudha. Gabaa'umatti yaadni ati irraa qabattu isa kana. Kanaaf fedhii abbootii qabeenyaa firmii yookaanis fedhii daldalaa tokko kan magaalaa sanirra jiru guutee inninis fedhiin isaa guutame atis fedhiin ta'ee guutamte jari lachuu gama lamaan wal fayyade jechuudha. Willing and able to what? Produce in a makeup available for what? Sale in what? Market over specific time period at given price. In what? Purpose kaya nevi saruma fi wan birati dimi. Hala kanan yeroo teenya ngumnu ni ana. Supply function and supply stage and supply curve. Supply kana bifa akka wanna sanin laalu jechuudha akka isaan dura sanin jechuudha. Lama tuqa lama takka jirratti jechuudha. Supply maali? Supply function. Kana jechuun maali? Supply function kan jennuun kun jechuudha. Function dhiheessi tokko jechuudha. Sagantaa isaa gaaf akkam dhiheessi kun narraa fudhatama qaba yookaan deema zaa jechuudha. Diimaandiin kun waan silaa ittiin barbaadu sana harkatee harkaa qabu yeroo kasiisan proogiraama mataasaa baafata. Fi karbiin dhiheessi kun irratti deemuu karbii akkamiiti? Function dhiheessi kun kan akkamii? Kana hariiroo isaa ni ilaalla jechuudha. Function kanarratti ilaallu. Supply function. A statement that states in the relationship between the quantity supply as depend variable moderate depend variable and determinant of what? Say price as independent. What? Variable. Suppose. Amma asirratti suppose halaallu. Kennama. Single produce supply producer. Amma oomisha dhiyeessaa kanarratti jechuudha. Namni dhuunfaa takka fakkeenyaaf inni dhuunfaa takka yoo dhiyeessee jechuudha supply function irratti jechuudha. Commodity X Mr. X haa jennuuni is given what? As QX is equal to F bracket PX. Kana formulaan isaa certain purpose kan inni kun jechuudha. Haala kanaanii lafa kaa'e. Kana jechuun maali? Asirratti jechuudha fractioniin kun jechuudha. Function dhiyeessii oomisha tokko jechuudha meeshaa X takka yoo fakkeenyaaf meeshaa Mr. X takka jechuudha. Akka armaan gadiitti kennamni isaa maali? Kana haa jennu. Inni formulaa isaatiin keewwe yookaanis mallattoo isa kana jechuudha. Isu kaaltu walqixaan F hammattuu banii PX haa jenneen kana jechuudha. Haala kanaan itti neexee shalaytaa jechuudha. Maali? Kun step inni itti deemamu. Hot supply stage jaaree ilaallu. Supply stage is what? Supply kana bifa maaliitiin kaa'i? Bifa iskeejiitiin yookaanis bifa gabateetiin kaa'i laali jechuudha barbaadeeti malee waan biraa miti. Kana jechuun isuma amma isa kana jechuudha waan biraa miti. Halaallu. Tabular presentation of law of supply seera supply keessatti jechuudha. Presentation of law of supply by substituting wanta kamaaliin bakka buusu jechuudha. Akkuma nuti bakka buufne sanitti jechuudha. Various relevant what? Price of X into the above supply equation we get the producer. Supply sketch show. Akka kana gadiitti laalija. Kana jechuun fractioniin dhiyeessii kun maali? Inni kun sagantaan dhiyeessii kun jechuudha. Isa seera dhiyeessii sirriitti guute yookaan gatii adda addaa gatii bifa barbaachisaa taheen X namichi X jennuun kun wal qixxummaadhaan dhiyeessee
magaalaa takkarratti qopheessee namni silaa barbaadan san irraa argate sagantaan akkasii kun maali waan takkaan bakka buusee jechuudha. Fakkeenyaaf waan silaa waan barbaadamu tan gartee diimaandoonni barbaadan tasaniin bakka buusee yoo gatiin qaaliidhaan inni jiru isa gatii giddugaleessaatti gabbuusee isa gatii giddugaleessaatiin sabstitute godhee maal isa magaalaaf dhiyeessu saniin maal jenna supply equation keessatti producer supply schedule jenneeti schedule kanaan bifa akkanaatiin kaa'ee nu agarsiisee jira. Price per unit in bir in kilogram. Quantity supply in kilogram halaalu. Haala kanaan nuuf kaa'ee jira amma fakkeenyaaf. Isa kana 00 10 takka 15 quantity demand fi per kilogramidhaan birri unit per unit birri in kilogramidhaan pricing gatiin jechuu. Wanna takka 10 lamammoo maaliin 15 22 3 akkasi kaa'e. Eega akkasitti schedule nu kaa'e booda maalirran karviin halaalu amma bifa karviitiin halaalu. Karviin hogga jennu maali bifa sarara dhoofnee giraafii saniin jechuu karviin bifa giraafiitiin uumaa sirra keenya kana achirratti agarsiisuuf deemna jechuu amma hottu. Kanuma jechuu bara waan biraa miti. Isuma kana jechuu amma isin waan haaraa isinitti hin tahini isuma kana jechuu amma waan biraan seeyina. Isuma amma asirratti agartan kana jechuu bifa kanaan ni ilaalla amma fakkeenyaaf hottu. Kuni price in bir khayanneen kun iddoo kana jira. Iddoo kana jira. Haala kana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 in quantity in kilogram asin halaallu. Price in bir halaallu. Wanna sila isa takkaatiin maali? Hottu asirratti 1 20 2 14 2 bifa kanaan akkasitti jechuudha. Haala kanaan 0 irraa ka'ee isa kanaan kana akkasitti halaallu. Bifa kanaatiin raabsee pooyintii kanarratti sappilaaying keenya isa jira as jira dhiyeessaa jechuudha. Inni kun bifa sappilaayii karviitiin bifa kanaan ibsinaa jechuudha. Woo mareefuu achirratti lakkoofsaan keenya san bifa kanaan keenya agarsiisu jechuudha. Kanuma gabateen keenya san bifa karviitiinis agarsiisu jechuudha. Kanuma kabiraatiin sappilaayii karvii halaallu fakkeenyaaf. Sappilaayii karva dhiyeessa maali? Supply karviin dhiyeessa karvii jechuudha. Dhiyeessi karvii agarsiisaati bifa giraafiitiin halaallu. Kana jechuun maali? Dhiyeessi kun jechuudha graphical depiction of supply of what? Supply schedule bifa makaame san plotting each pair of the value pair ni beektan bifa walqixa ta'een of value from what? Supply dhiyeessuma fidee dhiyeessee schedule in the table gabatee san kaasee bifa scheduleetiin isuma kaa'isan abbaaf on the graph irratti agarsiisuu jechuudha. Joining what? The resulting point itti godhee result pointiin agarsiisuu jaa maal oomisha san jechuu producer supply isa karvii irra jiru bifa schedule isa schedule irra jiru bifa karviitiin figure 2.6 below isa kana gadi halaaluu jaa. Illustrate kennama jechuudha. Kunis positive relationship inni positive relationship between quantity supplied and its price as we can see halaalu supplier requires minimum price to what? Start supplying isaan hajal qabu in products and then increase quantity in the what? Unit price for what? It is product rise and what? Vice versa. Akkuma jennee sanii jechuudha. Jedhu kun asirra maali? Akkuma isa kaanii kunis vice versa yookaan faallaa waliitii jechuudha. Inni bifa positiiviitiin ture quantity supply irratti maali? Pricing isaa maal? Can be supply requiring isaa minimum. Yoo xiqqaate price start yoo pricing kan eegalu ta'e supplying kun maali? In product qopheessaadha. And then increase quantity yoo kan dabalu ta'e pricing maal ta'a? Asirratti yoo quantity it is increase quantity keenya kan dabalu yoo ta'e unit pricing is wajjuma dabala unit pricing quantity isaa rise and what? Wanti kun akkuma isa kaanii vice
versa jennaan faallaa waliiti. Dabarfadhu. Haala kanaan graphic representation supply schedule where conventionally in the price product show on the vertical axis. Wanti kun maali yeroo hundaa vertical axis ida jechuudha. The quantity supply on the what horizontal axis ida. Qabadhu. Kana jechuun isa kanaa jechuudha horizontal axis. Isa labbaa jechuudha. Vertical axis hogga jennu vertical isa kana jiru san keessa inni kasi behesuun maali vertical v shape jechuudha bakka gabaabumatti vertical ida jechuudha. With the law of what supply state that general the higher price of good the greater the what quantity of good supplier willing and able to make available to market available in the market. Amma seera saa qofa halaalu sirriitti seeruma saa qofa adda baasi. Slope of supply curve slope slope isaa maal ture curve kana irratti jechuudha. Law of supply express the direct relationship between price of commodity and quantity supply. Jara lamaanii wajjin hariiroo kan uummatu. Price and supplies are what positively related ida. Wanti kun maali positively related or increase jechuudha. Wanti kun asirratti what positive ta'e tokko rise ni dabala achirratti wanni ati hubachuu qabdu jechuudha. Kanaaf adda baafachuu qabda achirratti. Bifa sanii yoo kan laaltu taate asirratti jechuudha. Qaxxaamurri karvii isa dhiyeessisuun jechuudha. Seerri isaa maali hariiroo kallattiin gatii meeshaa waan tokkoo sanii baay'ina isaa maal dhihaatee san jechuudha. Gidduu jiru kan ibsu gatiin dhiyeessisuun maali hogga dhufee gaarii irratti kan argamu ta'e wanni san wanta san kan uummanni sirraa gammadu yoo ta'u ta'e karviinsaa ol harxiyyaansaa poozitiiviidha. Kan ol deebi'u jechuudha. Jijjiirama baay'inaatiin jechuudha fakkeenyaaf. Akkasitti ilaaliin hunjaa. Change in quantity supply and change in supply. Change in quantity supply halaallu amma asirratti dafnee haa ariifannu. Kana jechuun as stated earlier price of good increase. Price of good what? Increase. Quantity supply increase. We call this kind of movement along of supply curve is what? Changing quantity supply. Yeroo kana quantity supply in jijjiirame jechuudha. Asirratti kamitti dhageeffadhu sirriitti. Jijjiiramni baay'ina dhihaatee kun jechuudha fakkeenyaaf. Akkuma kana dura ibsinetti jechuudha. Gatiin meeshaa tokko yoo ka dabalaa deemu ta'e baay'inni dhihaatu ni dabala. Dhageessanii gatiin meeshaa sanii yoo kan dabalu ta'e baay'inni nama meeshaa tana barbaadu maal ta'a baay'inni meeshaa dhiyaatu maal ni dabala. Irraan sii deebi'a. Haaluma kanaan dura ibsinetti maali gatiin meeshaa tokko dabale taanaan baay'inni dhiyaatu yookaanis ni dabala baay'inni dhiyaatu sochii gosa kanaa keessatti karviin dhiyeessii yookaan karvii sappilaayii jennuun kun irratti jijjiiramni ni dhufa. Jijjiiramni baay'ina dhiyeessii kun jenneeti jijjiirama dhiyeessa yookaanis jijjiirama cheenjii isaa dhufe haala kamiin yeroo inni sunis dabale kunis dabale jijjiiramni isaa irratti dhufee jira. Wanni akkasii kun maali jijjiirama quantity supply quantity supply bakka sanitti maal ta'e jijjiiramee jira jechuudha. Haala kanaan yoo ilaalle sochiin karvii dhiyeessisuun irratti jijjiirama gatii ofii meeshaa sana irratti kan kaa'udha bakka haala saniin gatii isaa san kan ibsu jechuudha. Haala akkasii keessatti karviin dhiyeessi akkuma jirutti ta'ee maal ta'a ni hafaa jechuudha. Wanta akkan jijjiiramu constant. Haala kanaan laallee adda baafannaa jechuudha. Change in commodity on price in the situation what? Supply curves remain the same. Akkuma ta'etti hafa wal fakkaataadha. Hogganni sun akka saayitii remain the same hoggate other thing began constant. Inni kun maali akkuma wal fakkaataa ta'etti dhaabbatee constant bakka san irratti hafa jechuudha. Hin sosochuun deemu. Movement along the same supply curve is what? Caused by change in price of good. For example, movement
from A to B, B, C, C to A. It is refer changing quantity supply. Haala kanaan haalaan jechaa jira. Bifa kanaan laallee dabarfanna. Change in supply. Yeroo supply in jijjiiramu jechuudha. Kind of change refer shift in the position of supply. Change in what? The position of supply curve caused by changing something other what? Commodity on price. A shift is what? The supply curve is ranked by change in price or other good. A change in the price of factor production, change in production technique, or change in what? Goal of produce. Haala kanaan laalla. Kana jechuun maali amma? Fakkeenyaaf jijjiiramuutu isa halaallu. Jijjiiramni baay'ina dhihaatee akkuma gartee kanaan dura ibsinetti isuma duraanii sanirraa jechuudha. Jijjiirama fedhii dhiyeessii kun jechuudha. Jijjiiramni dhiyeessii jijjiirama gosa kanaan jijjiirama bakkaa bakkatti karbii dhiyeessii irratti jijjiirama gatii yookaanis kan bifa meeshaalee isaa biraatiin jechuudha. Kan dhufu agarsiisa. Jijjiiramni akkasii kun karbiin dhiyeessii jijjiirama gatii meeshaalee biroo waliin kan wal bira qabnee jijjiirama gatii sababoota adda addaatiin oomisha garagaraa irratti jijjiiramaa deemu yeroo kan laallu ta'e jechuudha. Oomishni sun yookiin jijjiiramni galma oomishtoota irraa kan ka'u ta'uu danda'a yookaan iddoo biraa ta'uu danda'a. Kanaaf wanni sun change in what? The price of factor production ta'uu danda'a jechuudha. Haala kanaan laallee bira dabarfanna. Karbiin isaa maali? Bifa kanaan akka isin agartan kanatti pricing as jira. In what? Kunis as jira adda addaan jira jechuudha. Quantity kun akkas kun ol jechuudha. Haala oomishaa irratti hundaa. Oomishni isaa yoo xiqqaate wanni kunis ni xiqqaata. Kun dabalaan kunis ni dabala. Kun irrannaan kunis ni irrata jechuudha. Haala isin amma argaa jirtan kanaan kun ammoo bifa wal fakkaataadhaan jechuudha. Karbii waan karaa mirgaa irratti yookaan karaa bitaa irratti increase in supply decrease in supply ta'e S2 S0 S1 jee haala isin agartan kanaan karbiin supply bifa isin agartan kanaan ni kaayamee jechuudha. Asirratti seera karbichaa halaallu. Movement on supply curve. Figure 2.8 shift supply curve. Changing quantity supply. Haala kanaan ni ilaalla jechuudha. Faaktaroota gizee biraa ni ilaalla. Barnoonni keenya kan arraas kanumaan raawwatama. Gizee biraa barnoota biraa qabannee walitti deebina waan ta'eef barnoota waliin turtii gaarii isiniin jenna. Warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan chaanaala oromootii waan ta'eef like, share, subscribe, comment gootanii Abdurrii Teach Media akka jajjabeessitan asumaan isin beeksifna. Likeis yeroo xiqqaa sakandii takka isinirraa fudhattu yoo like gootan humaa isinirraa hin hir'atu. Saantimallee isinirraa hin gaafatu. Subscribe illee saantima isin hin gaafatu. Watch achirratti view dabala achirratti ilaaluu qofaatti qishoo saantima xiqqaa isin gaafata. Achirra laaltanii yoo Abdurrii guddiftanillee numa guddattan barnoota garagaraa argattan haala kanaan abdiin itti horaa gara fuula duraatti imalli keenya wajjin isiniin jenna. Yeroo gaarii qabaadhaa. Nagaan jiraadhaan isiniin jaa. Barnoota keessanii waliin turtii gaarii yeroo gaarii qabaadhaa.